Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu am jalqaba. Qophii har'aa keessatti maqaa baa'oo shaneetiin ijoolleen gan 14 gadi hidhamu. Warri kun warra biyya diigana osoo hin taane warra biyya ijaaraa waan ta'aniif hatattamaan akka bahaniifis deeggarsa kanas kennuufidha. Sochii halluu keelloo yookiin hadhoo kaayoon isaa maal? Namoota hidhaman keessaa daa'imman ganna 11 tokkan ganna 12 tokkoo fi dubartii ganna 14 tokko ni argamu. Sababni ittiin hidhamanis miseensummaa abaa'oo shaniin shakkamaniiti. Lammiileen Itoophiyaa 1700 man hidhaa Tanzaaniyaatti hiikamuuf adolol baqattuu haadhi tokko lakkuu bosonaa da'uuf oduu biraalee qabadee dhiyaadha an aslii galgalooti nu dhiyaadha. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaan Tanzaaniyaan lammiilee Itoophiyaa 1700 kaman hidhaa biyyaanii jirtu gara biyyaa deebisuu labsite. Pireezidant Joon Magufuliin pireezidantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee keessummeessee hidhamtootituun akka dhiifaman godhe. Namni 1700 kun seeralaan Tanzaaniyaa seenuuf hidhan. Magufuliin hidhamtootii waggaa hedduu Tanzaaniyaa turtan gadhiisuuf mallattoo hariiroo dansaa jedhe. Kwa kuzingatia undugu na urafiki uliopo kati ya hizi nchi mbili. Hariiroo biyyoota lamaanii kan ilaallatuun bilisaan akka gadhiifaman hayyamneerra. Pireezidaantii biyyattiitti himaan ture. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa guddaadha. Dreamliner namoota 260 qabatu yoo ramadan marsaa lamaan imala asii sa'a lamaan baqattootni 520 biyyatti galu jechuudha. Imala marroo shaniitti eerbaasii tokko yoo dabalan baqattootni hunduu kan gariin waggaa 7 oliif Tanzaaniyaa turan dabalatee biyya isaaniitti deebi'uun dinagdee biyyattii deeggaruuf carraa argatu jechuudha. Osoollee namni har'aa qabame jiraate biyyatti deebifama taanaan akka bahan nan hayyama. Kun hariiroo gaarii biyyoota lamaan gidduu jiruuf agarsiiftuudha. Pireezidaant Saahilewarq daawwannaa hojiif guyyaa tokko Tanzaaniyaa dhaqxee gamisiitiin Tanzaaniyaa galateeffattee warqaan galchuuf irra hojjannaa jette. I would like also to say that I have taken good note of what waan pireezidaantiin waa'ee godaantota seeraan alaa amma manneetii hidhaa Tanzaaniyaa garaa jiran dubbatan gaariitti qalbeeffadheera. Waan danda'amu hunda asitti ni goona. Embasiin keenya as jirus hordofuudhaan ba'aa isinirraa salphisuu ni yaala. Bilisaan gara biyya isaanii akka deeman waan eeyyamtaniif galatoomaa. So far as they go back to their country. Waraan naannoo Tigraay keessa deemaa tureef haati tokko lakkuu dubraa bosona keessa deettee dhabiinsa wallaansatiif guyyoota muraasan booda lubbuu dhabuu dhiirsisii BBC'tti hime. Dhalattuuwwan isaa lol kan irra ittisuuf korojoo kaa'ee gara Suudaanii takka baqate dubbata. Lakkuuwwan isaa Dooktara Ameerikaa kunuunsuun argachuu jira. Baknagaan jirgaa'uu fi waan karaa irraatti isaan ergaa'ee Abraa Hakiimfeetitti nutti hime. Maayikaadiraa jiraanna ture. Sadaasa tokko loltoonni dhufani. Isheen immoo sadaasa lama galgala sa'aatii 3tti ciniinsuun ishee qabe. Nagaanis deesse. Baadiyyaan Maayikaadiraa irraa siqee ergamu keessa dhokannee waan turreefi namni jira jedhanii waan hin shakkineef gara keenya toon dhufii nafan. Isheenis achitti deesse. Garuu immoo erga deesse yaala fayyaa argachuu hin dandeenye. Hakiimnis hin turre. Dhiigni ishee yaa'aa ture. Guyyaa 10 dhibamaa turtee na jalaa duute. Dooktarri lammii Yuunaayitid Isteet tokko daa'imman kana isaan hordofaa jirti. Aannanis ni kennitiif ulfaatinni isaanii dabalaa moo hir'isaa jira kan jedhu isheetu hordofaa jira. Isaan haadha isaanii waan hin beekneef yaadachuu hin danda'an. Daa'imman keenya waggaa 5 garuu haati koo eessa deemtee jedhee na gaafatan. Mana yaalaa deemte ni dhufte jedheen guyyaa dhiibaa jira. Haati isaanii nagaa argadheen hojjedhee ijoollee koo guddisuu barbaadaa jetti ture. Akka duraanii nagaa argannee qonnas ta'u daldala hojjedheen ijoollee koo guddisee barsiisuu barbaadaa jetti ture. Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa. Jalqabaan mootummoonni naannoo Oromiyaa fi Soomaalii misoomaaf nageenya isaanii jajjabeessuuf waliigaltee waggoota 5 waliin mallatteessuu miidiyaaleen biyya keessa gabaasan. Hirfiin dhiirtii 10 dureeyyiin haga weerara kooronaavaayirasii qofa argattee tallaalii addunyaa guutuu bituu dandeettii jedha Oxfam. Duroomii warra 10 kanaa waliigalaatti $540 biliyoon dabalama. Oxfam amma warra akka malee horii qaban mootummaan akka gibira isaaniitti dabalu gaafate.
chaayinoota boolalbuudaa keessatti awwaalamanii turan keessaa 9 du'an. Torbaan lamduraa chaayinaa aanaa Shadong keessatti namni 22 boolalbuudaa baasanii lafti citteeni bool keessatti awwaalaman. Kan keessaa lamkalee nagaan ba'an. Reef 19tti ka gubame konkolaat keessatti argam daangaa US fi Meeksikoo akka poolisiin jedhuutti namoota kan keessa rasaasan dha'anii reef isaanii ibidditti ka'an. Mani murtii Uganda loltootiif poolisoonni man jireen dorgommii pireezidantii ka ture Bobi Wine gadhiisanii akka deeman ajaj. Guyyaa 12 dura eegii filannoon taasifame Bobi Wine man jireen isaa qarqar Kampaalaa jiru keessatti akka hin baane ugurame ture. Mootummaan akka inni okar hin kaasne ittisuu fi manaa tiinee jedhe. Mani murtii olaanaa Malaawii pireezidantii biyya ka ture Peter Mutharika sababa malamaltummaatiif herregi baankii jalaa ugurame banuu didde. Herregi baankii pireezidantichaa kanaaf ka haadwarri isaalleen waggaa dabree cufame. Chelsea maaneejara kilaabichaa Frank Lampard turtii ji'oota 18 booda aarii. Taphata sarar jidduu Chelsea kan ture Lampard kilaabicha Premier League keessatti sadarkaa 9ffaa irratti dhiisee aariyame. Ijoolleewwan 14 gadiitti maqaa obbo Shaneetiin Gambeelaa hidhamanii uleen dandammi hin qabne jedhu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Akka komishinichi jedhuutti ijoolleen tun dhiir 3 kagan 11-12 taalleen durgan 14tti miseensa obbo Shanee jedhanii magaal Gambeelaa keessatti hidhamanii jiran. Haalli hidhamtoota manneen hidhaa naannoo Gambeelaa keessa jiran hamaa ta'uu himee ariitiin akka dhiifaman komishinii gaafate. Galaana Balaay gabaas qaba. Haalli qabinsaa hidhamtoota manneen hidhaa naannoo Gaambeellaa keessa jiranii ariitiin fooyya'uu akka qabu Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa hubachiise. Keessumaa ijoolleen 3 dhiirota 2 ka umuriin isaanii ganna 11-12 akkasumas mucaan dubaraa ganna 14 miseensa ABO Shanee ta'uun shakkamuun magaalaa Gaambeellaa keessatti hidhamanii jiran ariitiin akka gadhiifaman komishinichi gaafateera. Gorsaa olaanaa fi dubbii himaa komishinichaa kataan obbo Aroon Maashoo dhaabbatni isaanii muddee 12 haga 15 magaala Gaambeellaa fi godina Anyuwaakitti qorannoo gaggeesseen daa'imman umurii 14 gadi maqaa ABO Shaneen qabamanii mana hidhaa akka jiran beekuu BBC'tti himaniiru. በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከታህሳስ 12 እስከ 15 ቀን Komishinni Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa muddee 12 hanga 15tti magaalaa Gambeellaa fi godina Anyuwaa keessatti qorannoo gaggeesseera. Qorannoo kanaan wanta bira geenye keessaa tokko namoota hidhaman keessaa daa'imman ganna 11 tokkan ganna 12 tokkoo fi dubartii ganna 14 tokko ni argamu. Sababni ittiin hidhamanis miseensummaa ABO Shaneen shakkamaniiti. Haala qabiinsa mana hidhaa saniis ilaaluun aangawoota dhimmichi ilaallatuuf yaada dhiyeessinee turre. Komishinichi aangawotaaf yaada erga kennee boodas haga ibsi isaanii har'a ganamaa bahutti daa'imman kun akka hin gadhiifamne obbo Aroon dabalanii himaniiru. እንግዲህ እስከ መግለጫው እስከወጣበት ሰዓት ድረስ እንዳልተፈጸመ hanga yeroo ibsi kun baheetti akka hin gadhiifamin mirkaneeffachuu dandeenyeerra. Kana ilaalchises hanga ammaatti gabaasni haaraan nu qaqqabe hin jiru. Aangawoota dhimmichi ilaallatu waliin haasa'aa jirra. Dhiyeenyatti ni gadhiifamu jennee abdanna. Naannolee Oromiyaa biroo keessattis akkuma kan magaala Gaambeellaa kana daa'imman hidhaman jiru jettanii yaaddoo qabdu jedhamanii ka gaafataman obbo Aroon ammatti naannoo biraatti ragaa akkasii akka hin qabne dubbatan. Naannicha keessatti haalli qabiinsa hidhamtootaa fi mirgi bilisaan socho'uu paartilee mormitootaa fooyya'uu dhabuun akka isa yaaddesses komishinichi beeksiseera. Dabalataan TPLF maallaqaaf karaa adda addaan deeggartu akkasumas uummata jidduutti walitti bu'iinsa kakaasuuf yaaltan jedhamuun dhalattootni Tigraay 90 ta'an hidhaa jiraachuu gabaasi komishinichaa wixataa har'aa ni mul'isa. Namoonni kunniin poolisii federaalaanis ta'e kan naannichaan qorannoon akka irratti hin eegalamne hima. Komishinichi wayita daawwannaa godhetti qorannoon akka eegalamu hagasittuu mirgi wabii isaanii eegamee fi akka gadhiifaman hubachiisus haga ammaa gadi hin dhiifamne jedhe. Komishinarri Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaan Dr. Daani'el Baqqala wantoonni xiyyeeffannoo mootummaa Gaambeellaa barbaadan hedduun jiraatanillee dhimmi daa'imman hidhamanii fi namoota mirga wabii malee hidhaa jiranii xiyyeeffannaa hatattamaa barbaadaa jedhan. Namooti sababa miseensi maatii isaanii paartii mormituu keessa jiraniif qofa hojiirraa ari'aman jiraachuu fi kanneen fedhii isaanii malee paartii badhaadhinaaf buusaa jedhamanii miindaa isaaniirraa maallaqi citu jiraachuu simeera. Dhimmi buusii paartii badhaadhinaa komishinichi hoogganoota naannichaa waliin erga marii taasisee booda sirreeffamu komishinichi ibsa isaa har'aa keessatti eeree jira.
Dhaggeeffattootteen oduu keenya xumuraan fayyadamtoonni marsaalee hawaasaa hedduun dhiyootanaa suura wayaa hadhoo yookiin halluu keelloo qabu uffatanii sochii Yellow Movement Challenge jedhaniitti makaman. Sochiin kun miidiyaa hawaasummaa irraalleetti deemaa jira. Haamilee hidhamtoota jajjabeessuu jalqabee jedhan. Warri sochii kun jalqabee beellama obbo Jawaar fa'aa lamaan irraa darbanii haala kanaan uffatanii dhaddachi irratti hirmaatan. Uffii sochiin kun kaayoon isaa maanii Bizwar Qolaanaa kan sochii kan eegalte Masrat Dhaabaa dubbis. Uffanni keelloon egaa himatamtoonni galmee Jawaaritti jiran hundinuu uffata keelloo uffachuutiin egaa mana murtiitti kan dhiyaatan yeroo hundaa yeroo beellamaa jechaadha. Kun agarsiisa namoonni jiran murtiin argannee gaafa beellama isaanii uffata keelloo uffachuutiin gara mana murtiitti deddeebi'u. Kanaaf isaan fakkaachuuf wajjiniin jirraa wajjiniin hidhamnee jennee isaan bira dhaabbachuufi isaan deeggaruuf sana uffachuutiin guyyaa jalqabaa baane. Kana booda erga manni murtii dhaddachi sun banaa ta'uu erga ibsamee beellamawwan lamaan irratti haala saniin dhiyaannee yeroo itti aanutti egaa namoonni baay'een uffatanii haala saniin dhiyaachuu danda'anii jiran jechuudha. Uffannaa keelloon kun isin wajjin jirraa jechuudhaan kan hafe wanni isin jalqabdan kun amma miidiyaa hawaasummaa irratti baay'inaan mul'ata. Sochiin Yellow Challenge jedhame kun galma akkamii qabaata? Egaa deeggarsawwan akkanaa yookiin sochiiwwan akkanaa kun biyya kanatti yoo nurratti argameen alatti addunyaa irratti baay'ee beekamaa. Afrikaattis akkasuma jechaadha. Bara Neelsan Maandeellaan mirga gurraachotootaaf gaafa mormu waggoottan 27 mana hidhaa gaafa jiru deeggartoonni isaa haala garaagaraatiin deeggarsawwan akkanaa gochaafii turan jechaadha. Kanaaf sooshaal miidiyaa irratti bahu qofaaf osoo hin taane tokkoffaa warreen kun warri mana hidhaa jiran kun Jawaaris dabalatee namoonni gurguddaan biyya kana filaaqeessuu danda'an filaaquu keessaa baasuu danda'an yeroo ammaa mana hidhaa jiranii hatattamaan furmaanni kennamee fi akka mana hidhaatii ba'an yookiin immoo banni isaarratti adeemaa jiru kun gara xumuraarra gahee akka fala tokko argataniif jecha. Kanaaf tokko isaan wajjiniin jirraa qofa osoo hin taane himanni irratti adeemaa jiru kun fakkeenyaaf himatawwan hedduun kufa taasisamee jira jechaadha. Falmee yeroo dheeraa booda jalqabumarraayyuu kaasee akka kan isaan itti himataman sirriin itti kan jedhus deeggarsa kana qabna jechaadha. Kanaaf warri kun warra biyya diigan osoo hin taane warra biyya ijaaraa waan ta'aniif hatattamaan akka bahaniifis deeggarsa kanas kennuufidha. Beellama darbe kana irratti nama hagamiin taatu namni uffata kanaan waan sochii akkanaa agarsiisaa turtan yookaan dhaddacha irratti hirmaattan? Ganni kan qabachuu danda'u namoota muraasa garagalmaatti kan seenan namoota muraasa maatii fi namoota muraasaadha. Ala kan turanis baay'ee jira. Namoonni baay'een uffatanii jiran egaa amma yaa'in keenyas namni hundi gara dhaddacha kanaatti haadha hin taane bakkuma jirutti hidhamtoota keenya sagalee haa taanu hidhamtoota keenya haa yaadannoo hidhamtoota keenya deeggarsaa karaa adda addaatiin haa goonuu mana hidhaa seeraan ala keessa jiran kana keessaallee akka bahaniif karaa adda addaatiin deeggarsa haa goonuu kan jedhu sanidha. Tole baay'ee galatoomi. Dabalataan loltoonni Chaayinaa fi Indiyaa akka haaratti daangaa falmisiisa waliin qaban irratti walitti bu'uun gabaafame akka miidiyaan Indiyaa jedhuutti loltoonni gam lamaaniinuu madaanii jiran. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya galgala kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Qopheensa sagantaa kanaa Galaana Balaayiti gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Yoo waaqi jedhu borsaatti akkana walitti deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhaan bulaa.